Ergaa ajaa'ibsiisaatiin baga gammannee lammiileen Itoophiyaa hundi keessan kanneen kana chaalaalkiyyaan hordoftanu bahaaf dhiyaatessanii lammiin Itoophiyaa kan guyyaa 2 dura yookaan haga owwanaatti gaddii ilaa yoominu keessaan baane maatii keessaa isin baane nama ilmoo qabu keessaa bahuu hin dandeenye gaddii yoomuu nama keessaa bahuu hin dandeenye kan onnee keenya madeesse kan daa'ima waggaa 8 waggaa 7 irratti ta'ee yoomuu qalbii keenya dhiiskaa taa'u har'a waan ajaa'ibaa isinii qaba akkam jirtu hordoftoota Riyoo Shaafii an Riyoo Shaafiiti kanneen viidiyoo kana agartan akkuma agartaniin laayik sheer godhaa addunyaa hundaan gaha sheer godhaa nama hedduu biraan gaha gaafa gammachuu akkana gaafa imimmaan namatti qoore gaafa gaddi keenya nu gammachiisu yeroo agartanitti bakka hundatti sheer godhaa namni hedduun akka inni gammadu akka inni xiqqoo qalbii keenya irraa raaha argatu qalbii keenya akka inni gammadu qalbiin keenya wal duraa dubban isiniif himaa obboleewwan kiyya mucaan isin footoo isaa asirratti agartanu kunis ta'e waan Adaanech Ababeen gootellee isiniifan hima mucaa isin footoo isaa agartanu kana maal jedheenaan daqiiqaa tokko keessa sa'aa tokko keessa rakkoon jabaan irra qaqqabe bal'inaan isiniif ibsaa itti aansuudhaan hammoo haadha daa'imaa sadarkaa maalirra geessee jirti gammachuu akkamii har'aa aaddee Adaanech Ababee akkam goote akkamimmoo gara boodaatti akkam ta'uu deemti kanas zirzirii isaa isinii hima obboleewwan kiyya itti aansuudhaan hammoo waahii murtii mucaan hidhaa jiru naannoon Amaaraa maal jedhani kanas zirzirii isaan obbiraan isiniif qaba guutumaan guututti viidiyoo dhaggeeffadhaati nama hedduuf sheer godha kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godha laayik godhaati nama hedduu bira akka inni gahu godha obboleewwan kiyya jalqaba irratti haati daa'imaa waggaa 7 kan osoo isiin hojiif bobbaatu gurbaan amala dhabdummaa yookaan illikii qabee dhiiseen keenya hin beeknu daa'ima waggaa 7 ashawaa huruusiitti yookaan afaansii ashawaadhaan kedda'uudhaan badii irratti dalagee daa'imattiin dandamachuu waan hin dandeenyeef gisuma sana duute haati daa'ima kana yeroo hedduu gaddaa turte ajandaa Itoophiyaa guutuu ta'e biyya hedduu madaa itti naqe mootummaan waan kana dhagahee bakki inni hin qaqqabin hin jiru sagaleen ummataa qaqqabee jira mootummaas giifti dureen aadde Adaanech Ababee kantiibaan magaalaa Finfinnee kan nama hedduu saba hedduu nama rakkate funaantee nama beela'e funaantee kan akkasitti magaalaas goote giiftiin aadde Adaanech Ababee rabbi umurii haa dheeressu rabbiin umurii haa qaxxalu jedha imimmaan si irraa haquudhaaf haadha daa'imaa waamtee mana jireenyaa akkuma isin footoo agartanu kana qulfii kenniteefii jirti aadde Adaanech Ababee kantiibaan magaalaa Finfinnee Oromtittiin kan rabbi Oromoo rahmate kan rabbi Oromoodhaaf kenne kan magaalaa warqii goote kan saba sii gargaaraa jirtu kan akka dhugaa ani baay'een gammadee gizee isiin qulfii fuutee kennitu imimmaantu ija koo keessaa dhufe ana dhugaa rabbi dubbachuu fi imimmaan irraa haquu jettee sana qofaa miti kan biraa jira mana jireenyaa kennitee fi hojii seera qabeessaan hojii si achi dhiiftee magaalaa Finfinnee keessatti akka seera guutattee hojii si itti fuftu narsiidhaan itti fakkaatti barumsa si itti fufaa hojii si akka hojjettullee gootee fi imimmaan irraa haqxee qulfii kennitee fi magaalaa Finfinnee keessatti akkasitti har'aa Itoophiyaan gammadee gariin baay'ee namni hedduun hin boo'e gariin namaa of qabachuu dadhabee karaa fuula feesbuukiis ta'ee karaa koomentiis haa ta'u gariin namaa of qabachuu dadhabee ni boo'e haati daa'ima kanaa gammachuudhaan qulfii fudhatte garuu bakka daa'imaa bu'aa miti garuu bakka ilmoo bu'aa miti garuu hin dagattee miti mana jireenyaa fudhattee jireenya si argattee dagattee miti garuu jireenya achiitii fuutee ishiin mana kiraa keessa turte sababa mana kiraa keessa jirtu mana abbaan isiin biratti kireeffatte teessuutu daa'ima kana akka godhe ni beektanii gariin namaallee haasaa olii gadi haasaa garuu irgixinyaa dubbiin dhugaan ishiitu kireeffatte teessi kan isiin hojii deemnaan otuu obboleettiin ishii mana keessa jirtu bakkeetti intalli ishiin beetii dhaqnaan akkas ashawaa afaanitti naqee akkas godhe jedhanii marrajaa deddeebi'an himamaaru jechuudha bakka sana bu'ee qalbii sii fayyisee bakka sana bu'ee gammaddii osoo hin taane garuu
qalbiin sii rarra'ee hin hafu. Qalbiin sii gubatee hin hafu jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa qulfii mana qulfii kennitee fi jirti aadde Adaanech Ababee giiftiin kan yoomuu seenaan sinu keessaa baduu hin dandeenye, kan yoomuu dagatamuu hin dandeenye aadde Adaanech Ababee imimmaan si irraa haqxee ofiifillee gadditee qulfii kennitee fi jirti. Obboleewwan kiyyaa aadde Adaanech Ababee akka kanatti gammachiiftee hojiillee akka magaalaa Finfinnee keessatti hojjettu goote jirti jechuudha. Alhamdulillah. Ammas ajandaa guddaa ta'ee gammachuu guddaa ta'ee Itoophiyaallee hangata qabbaneessaa jira. Itti aansuudhaan ammoo mucaa isin footoo isaa agartanu kana dhiifama maqaa isaallee wallaalullee koomentii daa'ima amata 7 kan gurbaanni gudeeddiidhaan ajjeese kan dandamachuu hin dandeenye kan afaan sitti ashawaa naqee akkas godhe ishoo baga akkas goote. Akkas baga godhe jedhee mucaan koomentii barreesse. Viidiyoo miti, mucaan viidiyoo waraabeetii miti. Koomentii mucaan akkasitti barreessee godhe sababa koomentii sanaaf jecha gubaan biyyi hundi daa'ima kanaaf qabu ijoolleen qabanii akkuma isin viidiyoo asirratti argaa jirtan kana qabanii tumanii caccabsanii dhiifama gaafachisanii koomentii barreessuutu akkas na godhe jedhee himee fuula hawaasaa duratti akkasitti koomentii barreessuu qofaan bakki inni jiru argamee qabamee ijoolleen magaalaa Finfinnee keessatti akka godhanii galatoomaa warra akka gootanii gizee imimmaan namni qabachuu dadhabee haati dhiigni ishii jechuun dhiigni mucaa haadhattiin akkasitti boossuu firoottan akkasitti qalbii cabanii jiranu akkas jechuun baay'ee waan hin barbaachifneef kanuma lubbuu jaraa dhiiftan iyyuu lubbuu isaa dhiiftan iyyuu galatoomaa jenna. Akkasitti caccafamee mucaan akkasitti dhiifama gaafate deebi'ee baay'ee tumame magaalaa Finfinnee keessatti du'uu qabayyuu inni akka waan ofii badii gana godheeti jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo naannoon Amaaraa salaamaawisa yookaan hiriirri akka hin bahamne waa'ee mucaa ajandaa waa'ee mucaa akka dhaabatu jechuudhaan dhowwaa dhorkaa jiran garuma hunnaattuu dabarfatanitti fakkaata akka himamaa jirutti sooshaal miidiyaa irraa fudhadhetti waa'ee mucaa kana gahaa dhaabaa gurbaanni adabameera, gurbaanni hidhameera, gurbaanni seeraan adabameera dhaabaa jedhani. Gurbaan yookaan mucaan daa'ima kana akkas godhe kan inni baatii hunda kana dhokachuu danda'eef haga amataafaa jedha namni tokko kan inni baatii kana hunda kana dhokachuu danda'eef obboleessa isaatu baalasilxaanii yookaan aangoo qaba achi keessatti. Kanattuu affanamee mana haakimiitis manni haakimii itti murteessuus dhukkuba qabdii isa takka godhe jechuus sodaatanii taa'aa turani. Maaliif jireenya jecha soraatanii baalasilxaaniidhaan nama waan kana dubbate lafa buusuu mitiire akkuma kana godhan haadhattiyyuu ajjeesuuf barbaadaa turani. Akkasitti rabbiin hambisee akkasitti ammas immoo irra deebi'anii dhorkaa jiru. Akka hiriirri hin bahamne akka ajandaan kun dhaabatu mucaan seeraan adabamee jira jechuudhaan namoonni hedduu akkasitti nama hiriira bahe akka seeraan adabuu faatti jiru jedhanii haga wanaa marraajaa qabanne hundasaa hamman isinii qabadhee dhufutti baga gammadne baga gammaddan isin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.